Hayyee kunoo waaqayyoon ittiin nageeka. Hawwaan turre isinii odeessaan turre laal isa kanaadha. Dhugaa waaqa waan mana kana keessa jiru hundee caala isa kanatti gammade. Ani mataa kootiin jechuudha. So amma dhumaatti ilaalaa immoo wanti isinitti taasa'u jiraachuu danda'a. Hamma dhumaatti wajumaan saaqnasii. Na wajjin ta'an isiniin jedha isa kanan isa kanaadha inni isinitti agarsiisa gush jedha isiniin jedhee eebbifama ammoo baay'een keessan jettanii jirtu guddaa tokko eebbifama dhugaan isiniin jedha guddaa tokko eebbifama amma viidiyoo tokko lameen isinitti agarsiisa jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko na dinqe bicha helmi taaqallaachuu gana akkam biyyaa bayeeniin waan kun sammuu keessa na jira uumama kootiin. Hey isaan kaleessa isiniin jedhee isinitti agarsiisuuf an deema. Like tuqaati gara viidiyootti deemna. Ana na dinqe hayyee hordoftoota koo nageenyaaf jaalalli isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata Kiristoos egaa kunoo kaleessa wayni isinitti fidadhaa anaaf guddaadha isinitti illee yoo xiqqoodha ta'eef mul'ate garuu isin zim jedhaati viidiyoo siifaatu baga gammadde jedhaa jennaan jettanii kunoo waan fidee dhufeen immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kanaadha inni ani fidee jiru isinitti mul'ataa jira. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf yeroo baay'ee akkan dubbadhu beektu isinis waan kana. Meeqa maaliin bitamee shariikaa isaa yookiin immoo faabrikaan eenyu kamtu hojjetee isa kamtu caalaa isa jedhu isinittan hima. Hamma tokko hamman argeerra gatiin isaas meeqa akka ta'e isinittan hima. Waan hundumaatu nafaana ta'a. Erga ta'ee jedheen isuma guddaa bitamee jechuudha numti guddaanii. Erga ta'e wayyure so dhugaa waaqaa dubbachuu fi isa dhugaa dubbachuu fi waan hunduma waan mana kana keessa jiru caala isa kanatti akkattiin gammade sin beeku hawwiinumtaan akka kana hawweem sin beeku nan bitadhas bitachuufis wanti na guute garuu naan gaba sagana waan ta'e akkan dhufeen kan isin garramu meeshaan kun kiiloon 14 birrii 12 ture akkan dhufeen waggaa arfan kana dura gaafadhe jechuudha. Har'a garuu sinittanii bakka wajumaan saaqna dura ilaalame kunoo baay'ee mirxiidha. Alatti itti rooba jedheen kaartooniidhaaf jecha gara manaa seensisee baasuuf immoo natti mijannee manuma keessatti waraabaa jira kushiinaa keessatti. Baay'ee mirxiidha. Mirxinnati isaa yeroo hundumaa kan argitan meeshaa kana hudduusaa jala iddoo sukkuumuu sana bakka kana taanaan bareedduudha. Girgiddaan isaa yaada waanuma xixiqqoo ofirraa qaba waan shararri sana garuu kanaadha kan faayidaa guddaa qabu. Lammaffaan dabil fees yookiin immoo humna ammasa tokko hamma warra gadii dabiliidhaan hojjeta. Lammaffaa humni isaa bareeda. Sadaffaa maaliin seetan meeshaan kun kan inni isinitti himuu barbaadu. Haala isaa kun amma girgiddaa isaa kana kan akka laaskitii jira. Bishaan ho'aan natti naxxan kan langaxxee jedhullee jira. Innis bargit maxafoodha jechuun miti bareedduudha meeshichi isaa. Garuu kun baay'ee xankaarraa bareedduudha. Nashaafan isaa kana fakkaata. Qodaan isaa kana fakkaata. Waggaa 6 itti gaafatamummaa qabu yoo nurkaawwaa ta'e hin cabin malee yoo cabe nutu itti gaafatama. Garuu aga sana waggaa 6 qaba kan keenya kun. Kan baay'een isaa waggaa 2 gaarantiin isaa. Garuu kun waggaa 6 nu barreeffame. Baay'ee mirxii tokko. Meeshaa akkanumatti argee nan beekaan ifa manaa godha. Kalarii isaa manarraa meeshaa orjinaala miti jedhamu akkanumatti ilaalee nan beekaan. So mi'a mirxii tokkoon kun fidadheen isinii jedha. Kana bitachuu koofi bakka. Yeroo darbee wanti birrii 100 na jalaa badee ture isinitti boo'ee beekaa miti ree
yeroo sana akkamitti abdadhe seetanii bakka manni ni ijaarama yeroo sanan waan lama waan sadi waan akkanaa waan karoorse jira waan ta'eef si'um tokko mana addisiisaanti fidadheen tureeshu. Yaw maashiniin daabboon jiruun beektu oovanii bitachuun barbaade bakka isaan kanan barbaadeeshu kana walitti si'um tokko fida'een irratti dabala gaafa sana'e waan 100,000 nama bira kaa'ee achumaan badee jechuudha achumaan hafe waaqayyoon immoo waanuma sana karaa hadda ta'e karaa biraatiin naannessee naa deebise wanta narkaa seexanni haarte sana deebise waan ta'e godhe deebise isa deebisee toon taane garuu karaa biraatiin otoon inni hojjetiin otoon maal hin jedhin deebi'e gatiin sun dhugaan isiniin jedha isinittaan hima gaafa tokko maaltu maal ta'e maaliin immoo si deebi'e otoon hojjetiin kan jettan. So baay'ee murtii tokko lammaffaa iddoon saaqan kun bifoota baay'eedha sirriitti ilaala sibiilanis jira iddoon naannessan kun zimjatti pilaastikiidhanis jirti kanaanis jira kun baay'ee murtiidha. Baay'ee murtiidha kalarii isaa Itoophiyaadhum keessa maannoo isaayyuu mana eeyu keessa simiti adii yoo ta'e jedheetuma beekatiifanii garuu teekernan godha sirriittan eegaa. Yaw karaa kanaan bishaan isa karaa miicuuti kan itti nam'u yoo akkana deebistan immoo laddoon akkana gochaa jiru kun wanta ulfaataa wanta lallaafaa namichuutan qannasu naana kun immoo miicuuf daqiiqaadha. Bakka baay'ee warra achi jirtan ni beektu waan isinti wanti hin jirree fi isa kanaadha ammam naa gammaddan mi'arramu komantii keessaniin ilaala. Har'ammoo komantii keessan ilaaluun barbaada bakka maaluma akkamumatti akka gammaddan. Kana fakkaataa shariikansaa yookiin immoo faabrikaan inni itti hojjetame yookiin maqaan eenyu kana kwartiz jedhama. Kwartizii fi duraanii orbiit kan jedhamu bareeda jedhanii garuu foorjidiidha sobaa jedhanii. Lammaffaa wanti kun akkam jettan goggogsuu irratti parsentii 99 garuu kan biraa 66 qofaadha parsentii 66 hin jiru warri goggogsuudhaaf baay'een cuunfanii isa jedhudha. Kuni ati uffanni kun yalaa hin caccabin dirqin jedhin yoo jetteeni sirriitti parsentii 99 jedha gaa I don't know ni ilaalla wajjumaan ilaalla asasisintan agarsiisamu. So kana fakkaata baay'ee tokko dhugaa waaqaan murtiidha. Baay'ee tokko murtiidha kan jaaladheeti. Yoona kalarii isaa irraa qabee xankaarinati isaa irraa qabee baay'een jaaladhe gatii isaa qobuman taa'ee viidiyoo tokko isinii waraaba. Kun kiiloo 16 ta'eef 14 meeqa 12 meeqa 10 siin jira meeqa akka ta'e warrumti immoo 16 ta'anii 14 ta'anii eenyuun biraa faabrikaa yookiin immoo shariikan arabifan biraa faabrikaan hojjetame jechuudha gaa shariika jechuun inni akka eenyutti gargari gatiin isaatuyyuu jechuudha. So kuni baay'ee immoo bareedduudha. Maalumaafuu isinittan himaa isiniin jedha guddaadha erga gootanii baqa wantuma sirriitti waan hundumaa isinii hojjetu ta'uu qaba. Kanaaf kanaadha inni nan gammada baqa naaf ta'i jedheen baqa naaf ta'i jedhanii isa ililchan tokko beektu akkasitti ililcheehanii isiniin jedha. Na wajjin ta'aatii ittis hojjanneeti isinittan agarsiisu ammatti hojjadheeti. Amma dhiquufani malee waan biraaf miti garuu dhiquu fayyaalaa jira. Sana boodatti hojjannee maal jedhee isinittan agarsiisa seeraan kaameraa harkaan hin qabadhee waraabaa jira waan ta'eef isin garuu chaanala koo subscribe godha. Wifiin torbee dhuftuun immoo 16,000 guuta. Adaraa keessan lifaadii kanarratti viidiyoo koo share like godha. Adaraa keessan. Otoo waan jaa kana booda ta'ee naa kanfala garuu amma torbee dhuftuun intinii jedha guutaa. Baqa torbee umaa waan guutuun fakkaatu I don't know. Ji'uma kana jalqaban guuteeyyuu dhaqee jechuudha. So kunoo itti dabalee itti naqeen jira hojjechuudhaa fi yaada qabdannaa barreessa warri gammaddanis warri bakkasii ta'e jettanis ani immoo yaada keessaniin laalaan isiniin jedha. Yaada qabdan barreessa walumaa galatti yaada qabdan barreessa. Kanan isiniin jedha ciao.
dhiquufani kana bara dhiquufeen sirriitti reefu baay'ee miti sirriitti dhixxaniish daakee jalasaa sana sirriitti akka hojjetuun barbaade. Iddoo kanatti maatti seetanii sadarkaa lama nuuken amma kana halaa yoo ilaaltanii daqiiqaa 15 miti deebisnee kan saaqnu asirraa kan amma haara'ee dhufe daqiiqaa 35 sin jira garuu akkam godha seetanii daqiiqaa 15 zafa